2.7 definition and the basic properties of logarithmic, exponential and trigonometric function the graph nuun jedha. Isaan kun iddoo tokkotti walitti qabamanii jiru garuu mata duree logarithmic kophaa isaatti ilaallaa, exponential kophaa isaatti ilaallaa, trigonometric kophaa isaatti ilaallaa. Within what the graph graphita isaanii wajjin kan ilaallu ta'a jechuudha. Sanatti ton seeniin dura preconditioning jiru. Precondition yeroo isin jedhu definitioning kennamuu qaban ni jiru jechuudha. Fakkeenyaaf exponents and radicals akkamittiin ibsamu. Exponents and radicalii ibsuudhaaf jalqaba exponents ni ibsa. Definition 1.16 irratti definition 2.16 irratti x the power of n ni qixxaata x time jedhee hamma n'itti baay'inni isaanii n ta'anitti yoo deeman kun exponentialidha jechuudha. Fakkeenya fudhee isin agarsiisuu nan danda'a. X keessan immoo real number ta'uu qabdi jalqaba definition keessatti whereas n is natural number. Kanuma nu ibsa definition 2.16 irra kan jiru jechuudha. N keessa maal siniin jedheen ture amma n ishee xiqqoon jechuudha. Natural number yoo taatu x keessan immoo real number dha siniin jedheera jechuudha. So x the power of n keessan akkamittiin dubbifama n is power of x or x raised to n jettanii dubbistu jechuudha. Isheen kun kutaa gajjallaa barattoota xiqqoof taati. So amma immoo definition kana keessatti inni kun maal jedhama? Base jedhama. X jechuudha. X base yeroo jedhamu n keessan immoo maal jedhamti? Exponent jedhamti jechuudha. Mee fakkeenya isiniif fudheen ilaala. Example jedhetaniin 2 the power of 3 yoo isin jedhe exponent 3 dha siiti. Base immoo eenyudha? 2 dha jechuudha. Kanuma dhamaani. Ishee kana akkamittiin ibsinaa? 2 time 2 si'a meeqa ta'uu qabdi? Si'a 3 ta'uu qabdi jechuudha. N time isheen jenne sun 3 time dha kun. Si'a 3 jiru jechuudha. Si'a 3 walitti baay'isu jechuudha. Meeqa isiniif kana kan jiru immoo calculate gootu. Calculate gochuun immoo isin dhibuu deebiinsaa 8 jechuudha. Kun isiniif galee jira. Itti aansee definitionii 2.1 irra kan jiru zero fi negative exponent dha. Zero exponent maal negative exponent immoo maalidha? X the power of 0 keessan ni kenna yeroo kamiyyuu tokkodha siin jedha yoo x keessan 0 miti ta'e. Negative exponent irratti immoo yoo negative dhaan isiniif kenname lakkoofsa tokko jechuudha 1 over x the power of n positive isaa goota jechuudha. Again where x is different what 0 jettu jechuudha. Simply ammas irra isinii deebiidha x the power of 0 ni qixxaata 1 dha. Where x is different from 0. Example isiniif fudhu. Example isiniif fudhu 3 the power of 0 meeqa isiniif kenna? Tokko isiniif kenna. But 0 the power of 0 is undefined. Maaliif undefined ta'ee? Kunoo x keessan ishee kanarraatii different ta'uu qabdi 0 raatii jennerraan ta'edhaaf jechuudha. Kanaaf lakkoofsa kamii fudhachuu dandeessu? Fakkeenya karaa biraa immoo kan isiniif fudhu negative 3 the power of 0. Negative isaas positive isaas yoo ta'e because x real number irraan ta'eef inni kun meeqa isiniif kenna? Positive tokko isiniif kenna. Dagattanii negative tokko kan goone. So positive tokko isiniif kenna jechuudha. Even million tokko the power of million. Even million yoo jenne maal jennuush? K jennuush kana the power of 0 isin jennaan ni qixxaata tokko isiniif kenna jechuudha. Kana hubannee jirra. Itti aanee kan immoo negative exponent dha. Negative exponent jechuun lakkoofsi irra keessaa negative taate jechuudha. Integer yoo taate. Then tokko irra gootanii positive gootu. Instead of negative kun positive gootu jechuudha. Fakkeenya isiniif fudhaa isaan kanas. Again x keessa maalirraatii different ta'uu qaba? 0 raatii different ta'uu qaba. Sababiin isaas 1 over 0 maal isiniif kenna? Undefined isiniif kenna. Lakkoofsi kamiyyuu 0 finiramoo kan jedhu beekna waan ta'eef jechuudha. So mee amma maal isiniif ibsaree x keessan maalaa fudhannu? Warra gubbaa fudhannu 3 fudhannu. Inni keessan immoo irra keessa ishee meeqa fudhannu? Negatiiva 2 fudhannu. Kun ni qixxaatee meeqa isiniif kennu jechuudha. 1 over jettaniitu. Negatiiva kana positive gootanii jala ishee jalatti naannessitu jechuudha. 3 the power of 2 jettu jechuudha. Which is equals to 1 over meeqa isiniif kenna? Isheen kun immoo gubbaatti maal jennee ture? 3 times si'a 2 gochuu qabna. 3 times 3 jechuudha.
So deebiinsaa tokkorra 9 isiniif kenna jechuudha. Kun egaa warra gachallaa ijoollota barsiisuu wajjin wal qixa ta'a. Barattoota mooraa yuunivarsiitii irraatii waan akkasii irra deddeebi'uun barbaachisu. So wantoota jajjabootti mee haa deemnu ga'a. Mee gaaffilee kanneen hojjechuuf jaalaa dursaati otoo ruulota hin ilaalin. Gaaffileen kunneenii ruulota mataa isaanii qabu. Fakkeenyaaf 4 the power of 1 time 4 the power of 2 meeqa isiniif kenna? Ruuliin kan hordofu maali? 4 the power of 1 time osoo hin taane isheen kun immoo the power of 2 jetti isheen kun kunoo isa gubbaarraatii maaltu adda godha jedhaa kompeer gochuutiin yaala. Itti aansee immoo isheen kun cuftuu keessa jirti. So deebiin ishee meeqa isiniif kenniti? Lamni kunii 3 qofaaf dhaabbatti moo lamni isheen irra keessa jirtu kun jechuudha. Moo lamaan isaaf dhaabbatti kan jedhu ammas ruulii kana beekaa. Ageen lamni isheen kunii 3f isin dhaabbatti moo asii firaakshiniidha. Asii immoo baay'isuudha jechuudha. 3 kanaaf isin dhaabbatti moo lamni kun 4f isin dhaabbatti kan jedhus beekuu qabdu jechuudha. Faayinaalii yoo lakkoofsi inni jalaa fi irraa wal fakkaataa ta'e 3 fi lamni kun maal jechuudha kan jedhu amma immoo ruulota beekuu qabdu jechuudha. Kanaaf ruuliin lafa taa'eeru jira isa kanaatiif jechuudha. Ruulonni kanaaf lafa taa'anii jiranii an exponentiality. Mee singular rules of integer exponent kana yeroo laallu kun akkasii jechuudha. X the power of m n time x the power of m yoo isiniif kenne n fi m walitti daatu jedha. Fakkeenya isa kamirratti isiniif fudheen jira jechuudhaan amma tokko farratti isiniif fudhe. Asiitii x dhagaan dagatiina. X jechuun lakkoofsa wal fakkaataa isiniif kennuu qaba. So amma ilaallu gaa asiitii x akkuma isiniin jedhe kunoo 4 isiniin jedheen jira jechuudha. Isheen irra keessaa immoo n dha. Isheen kun immoo m dha. Kanaaf yoo yaadattu ta'e amma maal jedheen ture? 4 the power of 1 plus n tiiwuu jettu jechuudha. Sababiin isaas maal jennee ture? X the power of n plus m taatii jennee ture waan ta'eedhaaf. X'n keessaa yoo 4 ta'e jechuudha. So deebiisaa immoo yeroo xumurru meeqa nuuf kennaree? 4 the power of 3 nuuf kennaa jechuudha. 4 the power of 3 jechuun immoo gubbaatti maal jennee ture? 4 times 4 jettu jechuudha. Faayinaalii deebii keessan meeqa argattu? 64 argattu jechuudha. So 64 keessan umarratti barreeffachuu hin dagatiina. Itti aanee kan jiru ruuliin isa kanaaf hojjetoo kamidha kan jirudhaa fi x the power of n time the power of m yoo isiniin jedhee x the power of n time m ta'a jechuudha. Gubbaatti maal goone ture? Idaanet turre. Idaanet turre isin jedhu n fi m keessanii qooda baay'isuu as kanatti idaanet turre. Sababiin isaas 4 iddoo lama jirti waan ta'eedhaaf. Amma garuu 4 jalaatii tokkuma taate jirti. The power jedhee jira jechuudha. Kanaaf iyyuu 4 keessanii yoo x dha ta'e 4 keessan x yoo ta'e 1 keessan n yoo ta'e 2 keessan immoo m yoo ta'e deebiin isaas akka kanaatti hojjetamaa jechuudha. So let's do which together what the product we will get or the result we will get. Deebiin nuyi argannu maal ta'a? 4 the power of 1 time 2 ta'a jechuudha. 1 if 2 walitti baay'istu gaama iddoo kanatti. Which is equal to 4 the power of isiniif kennaa 2 isiniif kennu which is equals to 4 times 4 which is equals to 16 ta'a. Deebiin inni itti aanee jiru gaaffiin itti aanee jiru immoo ishee kanadha jechuudha. Ishee kanaaf immoo sadaffaarra kaa'ee jira. Barbaadan asirraa ilaaluu dandeessu. Kan amma hojjedhe illee kunoo yoo barbaadan asirraa cheek godhachuu dandeessu jechuudha. Kunoo kitaaba keessan irraatii cheek godhachuu dandeessu. Isa sadaffaa immoo maal gootu jechuudha? Inni keessan keessa raabsamte jechuudha. Keessa raabsamte yeroo isin jedhu inni keessan x fi ni dhaabbatti, y fi ni dhaabbatti. Yoo y keessan immoo 0 raati differenti ta'e jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun isheen kun x yoo taate isheen kun immoo y yoo taate lamni immoo n yoo taate deebiin isin argattan maal tare? 3 the power of 2 all over 4 the power of 2 gootu jechuudha. So 3 times 3 all over 4 times 4 jettu jechuudha. Which is equals to 9 kuudha 6 jechuudha. Lamaan ishee raabsitu cuftuu keessa jira taanaan. Haaluma wal fakkaatuun isheen kunis cuftuu keessa jirti taanaan lamaan ishee keessa raabtu kun x dha kun y yoo ta'e jechuudha. So kan isaa immoo deebiin isaa meeqa ta'a jechuudha? 9 time again isheen kun meeqa taati? 9 time 16 jechuudha. 16 dha. Deebii ishee dhuma irratti immoo meeqa taati kan jiru lakkoofsa guddaa waan ta'eedhaaf yeroo barbaada keessu lafa. Kan isa kanaa immoo mee amma meeqaffaa faana kompeersiniin godhaa? Sadaffaa irraatii
maaltu shanaffaa adda godha? Mee hubadhaa. Inni kun lakkoofsa adda addaati. X y dha jechuudha. Ani isa kanaa garuu x madhala 4 jettee jechuudha. Kanaaf wal fakkaata taanaan maal gochuu qabdu jechuudha. Isheen kuni x dha yoo taate x isinii jedhu x is the power of n all over y is the power of m yoo ta'e x is the power of n jettaniitu y ton taane isheen kun isheen jalaan kunis x madhaga. Sababiin isaas kunoo afurmaan taateef isheen kunis x is the power of m yoo ta'e ishee kana maal gootu jechuudha. All over son jedhiini n minus m jettu jechuudha. M kana ol naannessitanii x immoo tokko ishee fudhattu. You see, let's check it from our module keenya irraati yeroo check isiniif godhu kunooti shanaffaa keessan akkas gootu jechuudha. Ruulota kana shamaddaduu qabdu yookaan alammoo sammuutti beekuu qabdu. Haaluma wal fakkaatuun yeroo isaa deebii isaa isiniif hojjedhu egaa kun akkam ta'e hojii equals to 4 the power of 3 n ko 3 dhaan ta'eedhaaf kun wal ishee kan argitani 3 minus n ko menyuudha tuudha jechuudha. So t1 jedha jechuudha. Kunoo isa gubbaa kana faana wal fakkaatee jira magaa. Ansi deebiin dhuma argadhu meeqa 4 times 3 fi wal rarrisaa yeroo wal rarrisaa argattu tokko argattu finally 4 the power of 1 jechuun keessan immoo 4 mataa jechuudha. Deebiin keenya dhumaan isa kana afur exampleota kana akkasitti beekaa. Kitaaba keessanii definitionii 2.18 2.19 fi 2.20 yookaan 20 iddoo tokkotti isin ibsa. Inni 1.8 irra jiru isa kanaatiin ibsamee jira. Isa tokko immoo kanaatiin ibsamee jira. Finally kan isa 20 irra jiru immoo kan 20 irra jiru immoo akkasitti ibsamee jira. Hundi isaanii tokkumadha. A the power of m over n kan jettu kun ishee kana wajjiniin tokkodha. A the power of 1 over n gootanii m kunirraatii adda baastanii jechuudha. Itti aanee raadikaalaatiin kan ibsamu. Raadikaalaatiin ibsuu barbaadan immoo n keessanii kunoo ishee kanarra keessu. Lamaaf lamaa oltu qabdiga. Raadikaalaan ibsuu barbaaddu taanaan n keessanii kunoos keessatti ibsitu. M keessan sirra keessa jiru immoo akkuma jiruun faana naannessitu jechuudha. Kun yeroo kam sinii gala yeroo exampleedhaan isiniif kennu wajjin isiniif gala. Amma gaa deebii adda addaa argattu. Deebii adda addaa akkamitti argattu yoo oddii ta'e a the power of m keessanii akka carraa ta'e b dha yoo ta'e b margattu. B margattu nan isiniin jedhee fi even yoo ta'e adda ta'an ta'eef yoo n keessan even ta'e immoo deebiin keessan maal ta'a jechuudha. A the power of m over n keessan yookaan raadikaal isa kana maal isiniif kenna jechuudha. Absolute value of b isiniif kenna jechuudha. Kana jechuun negative aanin keessanidha. Absolute value of any number is or real number is maal isiniif kenna positive number dha jechuudha kan isiniif kenna. Exampleotaan isiniif galaga. Koottaa gaa exampleotaa hojjennu. Example jalqaba baratan isiniif fudhee jiru 32 the power of 4 over 5 isiniif fudhee jira. Kun akkam ta'aa kan jedhudhaa fi ofii keessan dursaatii yaala. Dursitanii yoo yaaltanii deebii ani isiniif argadhu wajjin deebii keessan compare gootu. Compare gootanii isa booda yoo dogoggortanitti ni sirreeffattu jechuudha. Kanaaf ruulota apply goona. Ruulota apply goona irra isin jedhu a the power of n over m over n tiin jira gaanni kun. Kana jechuun a the power of m over n tiin jira jechuun kana maalitti jirtu jechuudha. Ishee kana gara raadikaalatti jirtu jechuudha. N keessan n is root of gootanii maal jala galchitu a the power of m gootu jechuudha. Akkasittiin hojjedheetanii isin agarsiisa gasa kana. So haaluma fakkaatuun ishee kana maalan godha jechuudha. Ishee kana 5 kana 5 hin godha. 5 root of godheetanii a the power of 32 the power of 4 immoo nan kaa'aa jechuudha. The power of 4 godhu. Yoo barbaachisaa ta'e hamma kana akkamittiin apply godhaa kan jedhuudhaaf si rakkisuu danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu ishee kana baafattu dura jechuudha. Ruutii hojjettu jechuudha. Then yeroo ruutii isin hojjedhu mee kanaaf kennarra inni kuni 32 kuni raadikaala jalaa akkamittiin bahuu danda'a kan jedhu yaaddu jechuudha. Gaa'umatti 32 jechuun to the power of meeqa jechuudha 5 jechuudha. So under raadikaala jala 5 qabdu waan ta'eedhaaf isaan kol balleessu the power of 4 in keessan immoo 34 jettu jechuudha. So 2 the power of 4 qabna jechuudha. 2 the power of 4 jechuun immoo 16 deebiin isaa. Kanaaf
deebiin isin argattan meeqa taare? 16 isiniif kenna. What about amma gaa isheen kun immoo negatiiviidha. Negatiivii waan taateef amma isheen kun immoo odd madhaga. Waa'ee odd fi finish isiniif kaasuun qaba ture miti. Since n is odd irra jira waan ta'eef b ma jenna. Amma silaa absolute value keessan galcha otoo 5 koo even ta'eera ta'e even jechuun lakkoofsa guutuu ta'eera ta'e. Kanaaf amma absolute value keessa hin galchu akkasumatti teessi 16. Isiniif galaa jira miti yoo isiniif hin galu ta'e maal akka sirreessuun qabu komentii jiranaaf keessu. Kun immoo negatiivii moo taate? Negatiivii waan taateef hamma 5 keessan even internet absolute value keessan galchina maaloo. Negatiivii yoo ta'e negatiivii isaan keessullee malee akka hin keenye. So haaluma fakkaatuun 5 root gootaniitu under radical jalatti negatiiva 32 gootanii yoo barbaadan hunduma isaanii the power of 4 jechuu dandeessu jechuudha. They are the same. Tokko jalqaba ishee kana baafattu isa booda immoo 4 keessan baafattu waan ta'eef tokkuma deebiin isiniif kennu jechuudha. So isheen kun negatiiva 2 isiniif laatte jechuudha. Negatiiva 2 the power of 4 jettu the power of 4 yeroo ta'u wanti kunis guutuu waan ta'eef 16 keessan deebisee isiniif kennaa jechuudha akka caalaa ta'e. 16 keessan isiniif kenna. Kanaaf anis kanaas positive 16 isaa kaawwattu. Positive 16. Otoo isheen kun 3 taateetti ta'u. Otoo isheen kun immoo 3 taateetti maal isiniif kenniti? Negative 2 arganne miti ree 5 root of 32 negative 2 arganne the power of meeqa jechuudha? 3 jenna jechuudha. Ishee kana otoo 3 tti jijjiirreerra ta'e. Kana otoo 3 tti jijjiirreerra ta'e. So inni kun immoo 3 dha waan ta'eedhaaf mangoo waan ta'eef meeqa isiniif kenna jechuudha? Negatiiva 8 isiniif kenna jechuudha. So negatiivuma 8 keessu malee negatiivuma 8 keessu malee absolute value keessa akka hin galchine dagattanii. Because this is odd. This is odd. Odd waan taateefu gadi irraan qabdanii jechuu barbaadeen. Kanaaf deebisaa 16 qabnaa jechuudha. Gaa ol jijjiiree isiniif hojjedheen jira. What about the next one? Ishee caara jirtu kanarratti maal of eeggannaadhaan hojjechuuf yaala. Isheen caara jirtu kun negatiiva dhaan ta'eedhaaf. So yeroo achi keessa isiniif galchuu isheen kun 4 root of jedhetanii negatiiva 16 itti cufeen immoo maalan godhaa 3 godhaa jechuudha. Kuni amma gaa isheen kuni evenii waan taateedhaaf isheen kun dirqama positive ta'uu qabdi jechuudha. Kana jechuun lakkoofsi si'a 4 paaworii ta'ee negatiiva naaf kennu hin jiru. Amma akka fakkeenyaatti mee 2 haa jennu. 2 the power of 4 koo positive 16 naaf kenna malee negative 16 naan kennu. What about negative to the power of 4? Inni kunis positive 16 naaf kenna malee negative naaf hin kennu jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti deebiin isin deebisan maal jetture? Deebiin isa kana solution isaa maal taasisuudha? Undefined. So empty set keessan kaawwattu jechuudha. Deebiin qabda waan ta'eef simplify ta'uu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Deebiin isa kana empty set dha. In real number keessatti real number barbaadaa jira waan ta'eef. Kan isa kanaa garuu barbaaduu hin dandeessu. Kan isa kanaa garuu yeroo barbaaddanii haaluma fakkaatu isheen kun even waan taateef deebiin isin argattan 4 root of 4 root jedhennaan keessa kaa'uu qabdi. 4 keessa kaa'uu qabdi jechuudha. Kun ishee root keessa taa'uu qabdi malee duubaan taa'ennaan hin ta'u. Isheen hiika biraa qabdi. 4 root of 16 the power of 3 gootu jechuudha. Isheen meeqa isiniif laatti? 4 root of 16 jechuu kana akkamitti diigduu 4 gootanii 16 diigama. 16 maatti diigduu 2 the power of 4. Asii 4 qabdu waan ta'eef the power of 3 immoo jirti. 2 keessan qofa fudhattu jechuudha. Hence this is equals to 2 the power of 3 taate jechuudha. Which is equals to 80 isiniif kenna 2 the power of 3 immoo 80 waan ta'eef. Kana diigee isin agarsiisuun daa'ima isin gochuu ta'a waan ta'eef deebii isaa maal qabna isa kanuma 8 qabnaa jechuudha. Kan isa kanaa 8 ta'a. Kanaaf lakkoofsota jijjiiraatii hojjechuuf yaala. Amma kan isin negatiiva argachuu dandeessanii yoo isheen kuni maalitti jiramtedha? Mangootti jiramtedha. Fakkeenyaaf negatiiva 16 or 32 jedhu 32 jedha. Sababiin isaas yoo inni kuni paawuriin isaa 5 jiramuu dandeenya malee hin ba'u waan ta'eef. Or maal gochuu isiniif hin danda'a? Ish kan isaa amma 32 kanaas isin hojjetu the power of jedhetanii meeqa isiniif hin jedhaa 3 over 5 jalqaba isiniif hojjetanii ture 5 jedheera waan ta'eef negatiiv yoo ta'e rakkina qabu jechuudha. 5 hamma jennetti garuu negatiiva ta'e jennaan yookaan otoo 5 kun lamatti jijjiirame hin danda'amu jechuudha hojjechuun isaa undefined.
Otoo ammoo meeqatti jijjiirame? Afuritti jijjiirame hin ta'u. Jijjiirame hin ta'u. 8tti jijjiirame hin ta'u. Lakkoofsa guutuu ta'ee jennaan dirqama negatiiva faana deemuu hin qabu jechuudha inni jala. Amma ifa isiniif ta'eera jedhee yaada. Kanaaf egzaampiloota jijjiiruudhaan fudhachuu hojjechuuf yaala. Itti aanee kan dhufu immoo exponential functionidha jechuudha. Function isaaniiti. Waan amma hojjechaa turre irratti wanti adda isa godhan jiru garuu jijjiiramoota qabatan kun jechuudha. Functioniin f of x'tiin yookaan alaa y'tiin akka bakka bu'u y function keessatti barachaa turreera. So y'in keessa inni qixxaataa b the power of x yoo isin jedhee inni kun exponential functionidha. Yoo conditionii lama isiniif guute tokko b'n keessan 0tii olitti ta'uu qaba. Lama b'n keessan different from 1 ta'uu qaba. Itti aanee immoo x'n keessan domeeniin isaa real number'idha jechuudha. Yoo isaan kana ta'ee inni kun maal jedhama? Exponential function jedhama jechuudha. Then exampleota fudhannee ilaallu. Exampleotanis ni fudhee ilaallu tokko to the power of x'dha. Graafiin isaa yoo ka'ee akkam ta'a maal fakkaataa kan jedhus hin ilaallaa. Inni itti aanee 1/2x'dha. 1/2 the power of x'dha. Kunis graafiin isaa isa kanarraatii maaltu adda isa godhaa kan jedhu behavior isaa hin ilaallaa. Kan itti aanee dhufu kunoo ishee kanadha. 3 the power of x plus 1. Amma x plus 1 kun waan itti taatee fi jijjiiramaadha miti reegaa isheen kun function irra keessa ishee. Isheen kuni yoo graafii isheen kaatu maal fakkaatti? Yoo 1 kuni gadi buutee jechuun isa diirra jiru kana jechuudha. 3 the power of 2x hin jedhe malee amma x jettanii plus 1 inni kun maal fakkaata yeroo ka'u? Itti aansee immoo irra kan jirudha. 9 the power of minus x plus 3 isiniin jedhaa jechuudha. Isaan kun giraafotni isaanii yeroo ka'amu maal fakkaatu kan jedhudha. Giraafota hunda isaanii kaasuudhaaf tokko tokko isaanii kaasuudhaaf yeroo itti fudhachuu danda'a. Yoo kanaan danda'u ta'e nan isiniif xumura. Garuu kan yeroo fudhatu ta'e immoo ofii keessanii xumurtu jechuudha. Yeroo kamiyyuu giraafii kaasuu yoo yaaltanii oopshinii lama qabdu. Tokko teebilii kaafattu. Teebilii kaafattu nan isiniin jedhu x'n keessan as jirti. f of x'n keessan immoo jirti. Or f of x keessan jala keenya. f of x keessan as jirti jechuudha. X keessan gama lamaaniin tartarii baafattu. Then value of x keessanii barbaaddu jechuudha. Value of x keessanii meeqa qabdu fakkeenyaaf isa irra jiru sana 2 the power of x qabdu jechuudha. Then value of x keessan immoo asiitii negative 2 fudhattu. Itti aansitanii negative 1 fudhattu. Itti aansitanii 0 fudhattu. Itti aansitanii 1 fudhattu. Q jettu jechuudha. Negative 2 kanas keessa buufadheetanii barbaada. Kanachi keessa buufadhu meeqanaaf kennaa 1/2 the power of 2 jechuun 4 naaf kenna jechuudha. 4 taati. Ishee kana as keessa buufadhu meeqanaaf kenniti? 1/2 naaf kenniti. Yoon 0 buufadhe immoo 1 naaf kenna. 1 buufadhe 2 naaf kenna. 2 buufadhe 4 naaf kenna jechuudha. Zeen giraafii isaa kaasuudha. Giraafii isaa akkas gootanii kun y axisdha kun immoo x axisdha jechuudha. Value of f of x y irra keessu kan x immoo x irra keessu jechuudha. So 1 q qaba. Negative 1 negative 2 qaba. Value of y immoo achii olis ta'e achii gadi hundi isaanii positiividha waan ta'eedhaaf tokko naannoo kana jirti. Lama naannoo kana jirti. So tiyuun jedha. 4 naannoo kana jirti haa jennu. Tokkorra lamaa fi tokkorra afurii immoo isa jiru. Kunoo tokko irra lama naannoo kana jirti. Tokko irraan afuris naannoo sana jirti jechuudha. Tokko irraan afuris ifama barreeffama koof naannoo sana jiru jechuudha. Jechaa madeemuu jechuudha. Otoo achii as negatiiva 3 dabaltanii ta'es poozitiivii isiniif kennaa jechuudha. Kana jechuun xiqqaachaa badeema. 0tti dhiyaachaa deemaa jechuudha. So giraafii keessa yeroo kaaftanii graafiin keessan increasingidha moo decreasingidha kan jedhu yaaddu jechuudha. So amma negatiiva lamna yoo taate naannoon kun kunoo ishee kanaan walitti dhufti jechuudha. Naannoon negatiivaa tokko immoo kunoo lamatti walitti dhufti jechuudha. So naannoo kana godhattu. Itti aansitanii naannoo kana godhattu. 0 yoo ta'e immoo tokko jechuudha. Tokko yoo ta'e immoo lama yoo ta'e immoo naannoo afuriitti jechuudha. Kun naannoo kana isiniif gala jedhee man yaada. Kun akkas
So graafiin keessan otoo x hin tuqiin guddachaa ol deemaa jechuudha. So graafiin kun graafii y is equals to the power of x ti. Graafiin 1 over x jechuun x as kana jirti f of x keessan gootanii immoo f of x jettanii which is equals to 1 over 2 the power of x kan isaa immoo faallaa isa tokko ta'a jechuudha. Faallaa isaa amma kaafne sanaa ta'a. Kana jechuun kaasee yoon isin agarsiisu faallaa isaa ta'a jechuun yoo negative 2 ta'e 4 asiin dhufaa jiru 1 over 4 jennee turre miti negative 1 yoo ta'e immoo 2 ta'a. 0 yoo ta'e 0 ta'e immoo tokko ta'a asirratti wanti jijjiiramu hin jiru. Yeroo tokko ta'u immoo tokko irraa lama ta'a. Yeroo lama ta'u immoo 1 over 4 ta'a jechuudha. Keessa bubbuuftanii malaaltu kan immoo akkamitti akkas gootee jettan iddoo x kana bubbuuseetanii ilaalaa jechuudha. So graafiin isaa akkam ta'a? Graafiin isaa kun akkuma jirutti ta'ee isa diirama akkasitti achi ol guddachaa ba'e immoo hirrachaa bu'aa jechuudha. Tokko keessa qaxxaamuree hirrachaa bu'a. Kun graafii y is equals to 1 over 2 the power of x dha jechuudha. Ani isaa hantu 1 of 2 the power of x immoo meeqa goonee turre akkas goonee turre jechuudha. 2 the power of x. Kunoo naannoo tokko irratti akka isaan wal qaxxaamuranidha jechuudha. Kan isin beekuu qabdan. Kanarra dhaabbatee behaviyorii lafa nuuf kaa'uu qaba kitaabni keenya. Behaviyorii sana mee haa ilaallu. Behaviyoriin suni kunoo exponential function jedhee waan lafa isiniif kaa'aa jiru kanadha jechuudha. So tokkoffaarra kan jiru domainiin exponential function the set of real number dha jedha. Ani x inni qixxaataa real number jedhee isiniif kaa'een ture miti right. So inni kun maal ibsuu isaati? Domainiin keenya real number ta'uu isaati. Rangein exponential function immoo positive real number dha. Positive real number dha jechuun akkas goone yeroo graafii isaa kaafne yookaan achi ol guddataa yookaan achi gadi xiqqaataa jedheen ture jechuudha. Kana jechuun x gadi hin qaxxaamurudha. X gadi hin qaxxaamuru jechuun achi gadi keessa muru. X tokko gadi qaxxaamuree ta'ee maal nuuf kenna ture? Kunoo negative value nuuf kenna ture jechuudha. Amma garuu negative value argannee hin jiru. Kan itti aanee dhufu the graafiin y is equal to b kuni exhibit exponential growth. Exponential growth jechuun achi ol guddachaa deema. Hanguma x dabalaa deemu inni immoo achi ol bahaa deema jechuudha. Yoo maal ta'e yoo biin keenyi tokko ol ta'e biin tokko ol yoo taate biin keessan tokko ol miti taanaan immoo yookaan immoo 0 fi tokko gidduutti argama yoo ta'e jechuudha. Kun ishee kana inni immoo xiqqaachaa deema. Graafiin keessan fakkeenyaaf achi gadi xiqqaachaa deema. Tokko irra lama the power of x isiniin jedheen ture miti tokko irra lama eenyuuf eenyu gidduutti argama? 0 fi tokko gidduutti argama. So kanaafiyyuu graafiin isaa maal exhibit isiniif godhare? Graafiin isaa decreasing yookaan decay isiniif exhibit isiniif godhaa jechuudha. Itti aanee immoo y intercepting keessan 0 dha. Y intercepting keessan 0 dha jechuun yoo x keessan fakkeenyaaf b the power of yoo x keessan 0 buuftan jiru b the power of x jedhamti b the power of 0 jedhee biin koo kun egaa lakkoofsa tokko oliiti waan ta'eedhaa fi ni qixxaata tokko naaf kennadha. The value of y keessan yeroo kamiyyuu tokko isiniif kennadha. Kana immoo behaviorii exponentially keessatti hubattanii turtan. The x intercepting horizontal asymptote jedha. X intercepting horizontal asymptote dha jechuun yoo b keessan ni qixxaataa the power of x is equals to y keessan 0 godhaa jechuudha. X intercepting is equals to 0 jettanii 0 yoo jettanii 0 argattaa waan ta'eedhaa fi x asymptote isiniif ta'a. X asymptote immoo akkamitti isiniif ibsa? Graafii isaa akkasitti sii gadi kaafattan akkas gootan asiin achitti approach gochaa deema malee x hin tuqu jechuudha. X hin tuqu jechuudha. Behaviorii kana akkasitti hubattu. Isheen itti aantee jirtu isheen jaffaarra jirtu immoo exponential function 1 to 1 function irra jechuun it has unique behaviorii qaba jechuudha. Unique behaviorii qaba jechuutti isiniif hiikama jechuudha. Kana fakkaata wanti har'a waliin ilaalle jechuudha. Gaaffilee biroo yoo jiraatan kaasuu dandeessu waliin ilaalla.